jaalalti tun gartee nam onni rattaate qulqulluu taate nama sarkachuu dhabdee ati yeroo hedduu ni cinqatta yeroo hedduu bakka ni rakkatta lubbuun teetu hundi bakka nagar si acanaannaqamti si rakkatti jaalalti yeroo si qabde akkam si gooti jaalalti tun yeroo na qabde ta duraanii sun ta gaafa duraa yeroo nan kutaa torba qara'uu na qabde isiin sun akkasumatti ganduma miyyoorraan sun proogiraama qabne kanatti ganda san irra deddeebi'a akkasuma karaa siirra deddeebisaa dubbisuuf illee ni ulfaataa yoo ijaan argitee ni wayyooyta waan akkasii sani amaloota kanaa kanas irratti argisi jaalalti yeroo si qabde akkam si gooti sanna yaadachiisin jechuun gaa jaalalti yeroo duraa gosi qabdu saa nama san yaadatti qaamni keetu sin dalagu onneen tun xiqqaatti jetti isaaf hogguu nyaata nyaattu faa bismillah isirraa gadi hin fuudhu nama sanii si dura dhufa gaa nyaata nyaatu isumaa sitti irra deeme hogguu dura dhufe khalaas nyaatuma sanuu ofirraa hin dhiisaa jechuudha wallaahi namni jaalalti qabdee nyaata nyaatu bishaan hin dhuguu khalaas mee jaalalti yeroo si qabde akkam si goote leeydumaa jira gaamaa lonni biraa mataa si dhukkubaa bakka nama sana dhukkuu beetaa waan biraati san chikunguuniyaa ta'uu nafti jaalalaan sadammaan tana bar chikunguuniyaa zabana sanitti illee akkasuma ture xiqqoo ni ulfaata garuu ayyee jaalalti yeroo si qabde akkam si goote akkam si goote Awo yeroo duraatti ifama. Jai ho. Akkuma gartan yono namni hundinuu gaawaan isaa kanarratti deebisaa kanneen jira gaafiin itti aantumu nama akkam jaalattaa jetti nama akkam jaalattaa jetti gaafii tana deebisaa isaatis laala. Mee ati nama akkam jaalatta mee dhala akkam jaalatta dhalaan jaaladhu inni kun yaa'u dalagaa ijaati iji kun jas kontiroota kee ala baati to'annaa keetii ala baati irra si buuti waan iji ilaalte matatti himti akkasitti onnee fi kunuun dirra wal mareetaniiti gaas kan deebisaa wanta godhanii jaalala nama naachuraalii nama qofoo uffatu naan ta'u namni ashagatee hin deemne naan ta'u fakkeenyaaf namni dalaanatti hin fakkaatu guutatee hin deemne waan akkasiiti gaa nama akkam jaalattaa anjes nama namummaan hin jaaladha malee dhiira akkam fakkeenyaaf dhiira akkamii jaalatta kanuma rabbinaa kan eega maratu amma yeroo gaafii kana gaafatamutti qaxuunchaa qabu maali an qaxuunchaa qabus ni uffadhu humna narra laalata booda garuu kanuma rabbinaaf kan bakka inni guddaan jaalala waan ta'eef gaafii sadaffaa maal jettu nama mee dhalaa akkam jaalatta aynaa kam Dhalaa diimaa. diimtu Diimtuu maataatu yoo diimina hiddiin ala bultee okkotee mana bultee nama akkam jaalatta nama akkam jaalatta namuma akka namaatiin jaaladha fakkeenyaaf mee nama akkam hoggaan siin jedhu namummaa nama saniiti amma fakkeenyaaf dhiirsi tokko laal namni kun hogguu nama jaalatu lakki akkasii miti namni tokko hogguu nama jaalatu kallattii adda addaatiin nama jaalachuu mala tokko ka mudhii kanaa gan nama jaalachuu jiraachuu mala tokko kaasii ol nama jaalachuu jiraachuu mala by the way asitti amma kana siime jechuun iccitii kiyya baasee jechuun kunaanaa turu amee nama akkam jaalattame ati dhiira akkam jaalattame Keenyaaf namummaa isaatis haa ta'u dhiira akkam jaalatta? Bakka dhiira kan fadhu ani dhiira bakka nagarree xiqqishoo narra jiru. Ana akka qiyaasoon ta'e lukkiyaa keessan ta'een xiqqishoo kan sammuunis narra guddaa xiqqishoo narra wayyaa waxanee gurguddaa amma jajjabaa kan. Bilchaata. Warra akkasii sadii jaalachuu. Mee ati nama akkam jaalatta? nama kaa nama qofa osoo hin taane egaa nama akka jaalataniiti jira. jechuun dhugaadha nama akka jaalatanii jira namni hundi jaalalaan naqabe maarree jechuun jaalaltummaan tunuu taafaanii jira ta'onnee jira akkanuma nama laalanii faadas na jee faajaanii nama jaalachuu jira. Nama akkam jaalattu hoggaan sun jedhu fakkeenyaaf dhalaan takka dhiira xunchaa qabu faan jaalatta jechuudha. Lakkeen xunchaas fedhu qabaatu fedhus hin qabaatini haala amalaa qabaatu nama dhugaa ta'u bakka. Jaalalaaf onneen isaa banaa taatu
Bakka nama haala fi amala isaatiin jaaladha jechuudha. Nama haala gaarii qabu. Haala gaarii qabu, amala gaarii qabu. Namni kun wajjin jiraata jee kaniin fuula dura yaadu jechuudha. Meega maaliin gaafadhe yeroo jaalalti si qabde aktiidhaan nagarsiisii jeelitiin jira. Warri aktiin nagarsiisee jira. Mee isaa kanallee daawwadhaa ka hedduu nama bohaarsanii daawwadhaa. Jaalaltii yeroo si qabde bifa qabii. Laala amma ilmi namaa parsantii dhibbarraa 85 dhokataadha. Kan mul'atu parsantii muraasa. Ana fakkeenya ana osoo hin ta'in mee akka namootatti haayimu. Akka namootatti dhiirota irraa immoo dubara irraa feeta. Fakkeenyaaf mee dhiira ladies first dhalaarra. Dubara irraa yeroo eegallu amma fakkeenyaaf dubartiin takka yeroo jaalalli qabdi alaala na guddisti. Warri beekuu danda'udha qaba. Alaala na guddisti maaliif yaadaan sammuu keessa jirti jechuudha. Yaadaan isa bira waan jirtu jecha alaala na guddisti amma siif keessa wallee guddifti. Irraanfataas ni heddummeessiti jechuudha sammuun isii gamas deebi. Dhiirri ammoo muuziqaa guddisa gizee jaalallee qabe. Wallee jaalalaa fardeessu. Anuu ganama nabba lama dhaggeeffadha. Kana akkas jechuudha. Ameer wanni sun keemikaalli sansarra bubuu jira. Keemikaalli sansarra bubuu jira amma ati of eeggannaa godhuu qabda lekkitti eessatti akka kuftu laallachuudhaaf jechuudha. Jaalaltii yeroo si qabde mee aktiidhaan garsiisi mee jaalaltii hoggaa si qabde akkam si goggoote. Akkan jijjiin maamii roona dhisa qabarraa. Jechi jaalaltii hoggaa yeroo si qabde jechuudha. Amma fakkeenyaaf nama tokko qoonqoo dhorkitee faa namaa hojjaa soonfaduu maal dhugaa keessa. Akkam si goote fakkeenyaaf. Bakka nagarra gisee saniif giseen bishaan dhugullee qayoona wanta kana daddagaama. Naan booyii faa dhufa. Uni tufaa usbatee sudhaadhaadhaa itti. Bakka ammas batalee ni rakkatta. Ni raarta bakka wayi silaamaarree ta'uu baadde silaamaarree harkasii wal harkanneem naamun jettee ni rakkatta. Jaalaltii yeroo si qabde mee aktii akkam si goote aktiidhaan dubarsiisa. Usbatee isu faa yaadan. Kutta bakka. Yaadan. Sammoota nama sabbira deettee jechuudha. Aboo gaanu Ayyee mee jaalaltii yeroo si qabde aktii mee aktiidhaan nagarsiisi mee akkam si goote. akkasitti marrajaa keessa irra hin geenye mutura wallahi. Na qabdee garuu isii suni deemtee anis bakka eegas booda irrumaa hin muradhee ni. Jaalalota nama. Jaalumata naa bakka. Akkasitti hedduu wajjii wanni hin jenne. Jaalalti eeguu si qabdee na cinaachaa si gooti. Akkanuma dubbii jechuun akkanuma nyam jettaa nama wajji waliin taatu manaa waan namni siin joo hin dhageessu tiyyuma qofa jettaa bakka garuu sagalee nama sanii isaa dhageessetti immoo waan si dhagaamu bismillah. Hedduu namatti tola jechuudha. Raabsaa dhiigaa jechuu ni dandeessa. Eeggusan diinii si dalagaa jechuudha. Sagalee nama sanii isaa dhageessetti jaalalti waan badduudha. Wallaahi gizees fokkottuudhaasi bareedduudhaasi ammaas. Ammaas maali ni beektaa nama tokko ati jaalattee namni si jaalachuu dhabuu maali. Wanni akka sanii dhukkubaa hin jirtu. Jaalalti yoo gama lachuutirraa illee taate haalaan namatti tola. Ati jaalattee namni si jaalanne immoo dhukkubni akkasii addunyaarra hin jiru jechuudha. Rakkoo guddoodha isaan. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo gaafiilee hanga ammaatti akka buhaaraa jirtan abdii guddaa isinirraa qabna. Gaafiin ammaan tana gaafadhu tun immoo kan daran isin bohaarsitu. Yeroo jaalattan sirba kam affeertan jeetin namayyuu sirba faraan baddee isaa naan jee. Mee wajjin haa laallu. Mee yeroo jaalatte jechuun sirba kam affeeruu feetamee sirba kam hoggaas sirba eenyu fa'a? Yaa bogaa namnummaan sirba jaalalaa walli sun beeku faraan sirbuma isaa keessaa hin tokko gaafa jaalalaa wajji jechaa fi. Daawwattoota keenya beektaa warri ammaa honguutu sirbuma faraan jaalala jennaan warri dur qamarii fi hadiir seeyitu faadha. Kasaanii tuntulloofne kasaanii mana. Kanaaf hedduu si galseena ammaa faraan kun hedduu si dhaloota ammaa kana keessaa dubbachuu jiraan isaa inni. Waan isaan dhagaamaa isaa irraa baasee dubbachuu jira. Sirbi faraan. Fakkeenyaaf sirba isaa keessaa sirba kam affeera? Hoggaan si laalu bareeda keeti fuulana guurta hammeenya keeti. Jaalalaati hubadhu booda daguu sittaati yaa garaa koo danda hime rakkoo. Bada jaalalaa meena maraatini. Naa jaalalaan beene lafa harkatte mirga guutuu qabda maaltu si hanqate fala boo jaalala natti falfalite maali sirma guutuu nama leessisa. Yeroo jaalatte jechuudha sirba akkam affeeruu jaalattame?
an sirbaa feeruun jaaladhu ifii fi wallisuu jaaladhaaf. Fakkeenyaaf mee sirba akkamii walliftee sirba kam walliftee fi beeytame? Sirba kamii wallisee beekani beektaa? Maali akkaataan sirboota namoota garagara. Fakkeenyaaf an amma gisee jaalala ibsadhu fakkeenyaaf akka nama parsanaalee akka nama dhuunfatti qiyyaaniin ibsa yeroo iddoo amma walaloon hin barreessaafanna yoon hin jaaladhe walaloon barreessaaf walaloo kaniin fi barreesseen ergaaf garuu sirba muuziqaa banee hin afeeru muuziqaan namaa san already waan keessa kiyya jiru ibsu waan hin dandeenyeef jecha yoon hin fi barreessee ergenaaf salphataa jechuudha akkasiin godha. Akkamitti ibsuu hin dandeenye fakkeenyaaf wallistoonni keenya yeroo sirban ani amma akka kiyyattiin siima. Fakkeenyaaf ani nama hoggaan jaaladhe akka gawwattiin jaaladhe hoggaan jaaladhe immoo jechisiin jaaladhe jechuu kun jaalala san na ibsuu danda'u. Ati akka gowwa jaalatte jechuun lafaan dhoyitee irraan kaatu jechuudha kun sirrii miti kana ni balaaleeffanna. Fakkeenyaaf ani sin jaaladhe jechuun naaf ibsu jaalala qabu. Maaltu si ibsa dhayitee dhoo si ibsa amma fakkeenyaaf shamarran tokko. Sirboota jaalalaa sirba faraan baddeessa hoggaan dhaggeeffadhe. Lilmee qaran qabnee moo? Amma lilmeen qaran qabne san osoo namaan jaaladhu nakkatiin sirba san irraa qabamee jira sirba akkanaa kana kaayoo akkasii miti imaajineeshinii jira wantoota tokko fakkeenyaaf amma ati akkanatti ija cufattee gisee ilaaltu namni jaalatu meebii si dura dhufu mala akkanumatti yaadaan osoo jaalalli namni jaalatu hin jirre wallee faraan baddeessaatiin jaalatuun keezii takkaa jira jechuudha achi keessatti if qoradhu ati likkitti if laaluu qabdaatu cheekaappii. Maali jaartuma faraan jaalattedha jechuudha. Akkas jedhe cheekaappiif godhuu qabda jechuun ati mataa keetiu ni jira wanni takka keessa kee ni jira garuu ati irratti hin dhaqqabne malee lekkitti diiteel gabbuu if laale amma ati irra deebi'e. Ayyee kanaafuu sirba ati ifimaaf jechuuf jaalatta jechuudha. Silaa keessa nu ibsite bareedaa ture sirboota. Keessa ibsee baatanii qabu dhiifama. Keessa ibsee ni jira. Yeroo jaalatte jechuun sirba akkam afeeruu feetame. Maratuntoota jaalalaati ambiti maaf kubana laati maradullee ani ammaa miti gaafumaan si dhabe na taati. Sirba kana afeeru jaalatta? Hedduu malee. Jaalalti yeroo si qabde mee sirba akkam afeertame sirba kam afeeruu jaalattame? Sirba kana sirbulleen ture amma waa'ee sirbaa san keessaa beetiin ture. Anna ifumaafin sirbaa fi ifumaafin haasawaa kana ibsachuu danda'u hundi godhe jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko hoggaa jaalatte sirba kam afeeruu jaalatta sirba eenyu? Wallaahi hedduudha. Meegaa san keessaa ni yaadadha dhiiroo. Yaadadha. Gaa yeroo hedduu aktarii jaalaa faraanuma sirbuma faraan kana dhaggeeffannaa. Fakkeenyaaf sirba isaa keessaa kam? Sirba isaa keessaa moo? Ham ture raafadhe garuu haa sirba jaalala sunillee bare sunillee akkuma jirutti san malee sirba hedduu qaba beekte sirba amma hireen qooda rabbiiti maal maal hajju tokko faa rabbiyyoo waliif nu qoodee hajju san faa. Wanjarraa ka'ee qophaa. Sirba akkam afeeruu jaalattame? Sirba ati gaanii jira walleen jaalala afaan oromoo wallee babbareedu jira wallee sana ammaan tan yoon dubbadde ammaan tan na kaatu na dura deemti. Fakkeenyaaf amma miidiyaadhaa fi jayiituma dabri. Gaafsa wallee kaa abitoo fa'aa jira. Mee sirba akkam jiru fakkeenyaaf sirba itti yaada dhagaa akka libirraa kana fa'aa. Otoya biftuutiya of duraan si dhafa. Wallee kanaa talafaa inni gaafsan jaallattu dubarsu ture. Kanaafuu isa jaalattee biftuudha walluma sanii. Tanni jaallatanii biftu. Gaafii jaalalaa gaafatamtee ni beektaa warraan jeeni jira isaan gaafii jaalalaa gaafatamee ni beekaa baatitti moo guyyatti moo torbaanitti yeroo meeqa akka gaafatamte naa himaa jeeni naa himanii jiranii kanallee mee daawwadhaa mee hedduu nama baarsanii sagantaa addaa sagantaan har'aa tuni. Gaafii jaalalaa gaafatamtee ni beektaa? Yeroo hedduu naa dhiyaattee jirti. Fakkeenyaaf mee baatitti yeroo meeqa fa'aa ni gaafatamta? Guyyattuu yeroo hedduu gaafatamuu ni danda'a. Yeroo hedduu wallaahi jechuun yoo nama takka hin jaalanne dhuguma itti himtaa
yoo namni san dhugaa fudhachuu dides ka maal godhuu dandeessaree akkuma sisterlii biraazarlii orma dhiyaatta yoo saniin fudhadhu jeef marraa dhiistaa jechuudha. Malee namni jaalatee beeku namni biraa akka jaalalaan miidhamuun fadhu. Gaafii jaalalaa gaafatamtee ni beektaa? Yeroo meeqa gaafatamtee beektaa? Yeroo hedduun gaafatamee beeka. Hedduu keessaa tanii keessaa fudhadhuu jira. Amma namni tokko dhufee saala akkana gaafii jaalala akkasii dhiyeessa. Itti yaadii jira. Itti yaadii naa deebisii takkaa jira. Damaan gawaa san itti yaaddee deebistuufitti amma san guguutiin si eeggata. Hamileedhaan si eeggata. Amma bakka jaalalsan oguu gaafii si gaafatan atis namni san eenyummaa isaa maalummaa isaa akkamii namni kun naaf jaalala kanaan wajji turuu dandeenyuyi. Laafiin ta'e akkamii dabartee jettee nama sana hanga addaa xaarratu gaafii jaalalaa san deebisuun hanga adda hubattu gaafii jaalalaa san deebisuun si kabbada. Sitti ulfaata. Sitti ulfaata. Ayyee. Taakasitti. Garuu baatitti moo guyyatti moo mee Ogguma wala gartanii. fakkeenyaaf baatitti hoggumee eega gaafatamtee ni beekta baay'ee takka keessatti. Biyaan sammuu yookaan fagaate waan namni tokko jaaladhee jiru jecha amma yeroo ammaa kana keessatti waan namni tokko jaaladhee jiru jecha xiyyaaqee gaafii jaalalaa nama naa dhiyeessu hin taqabbalu. Maaliif onneen tiyya waan takka taate namni tokko waan jaaladhee jecha deebi'ee xiyyaaqee jaalalaa san deebisuuf. Yaadni kan sirriidha garuu yeroo jaalala gaafatamte san fakkeenyaaf baatitti yeroo meeqa gaafatamta? Namni lama sadisuma gaafata. Baatitti nam shan akkana ni jira. Shan jeetii yaadaati. Gaafii jaalalaa gaafatamtee ni beektaa? Ni jira gaa'ee kun waan jiru baa. Fakkeenyaaf baatittis moo baatitti yeroo meeqa gaafatamtee beektaa? Yeroo wanjala gaafatamte. Daboosa mootummaa seete. Mindaa seete. Mindaa fakkeessitee baatitti miti haa. Fakkeenyaaf nama tokko hoggaaniin gaafadhe baatitti yeroo lamaffaa namni jaalala gaafatu ni jira nama naan jee jira. Ta'uu danda'a. Wanni akkanaa kun mudachuu ni danda'a. Garuu akkaataan itti namni gaafatamu garagara. Maali waan kanarratti bar gad fageenya wantoota beekamuu qabuutu jira. Fakkeenya amma ka gaafatuutu jira. Kan gaafanne jira. Kas jaalatu kas hin gaafanne hedduun akka jiru nama ni beeka. Atis ka jaalatu garuu kan gaafanne hedduun akka jiru ni beeka. Baatitti yeroo meeqa akka gaafattu ibsuudhaaf ni ulfaata. Keessa kee ibsee malee akkasi bara kute kan. Ayyee jaalala gaafatamtee ni beektaa? San shamarran hundi akkuma gaafatamanii jiranii yeroo mara. Yeroo meeqa gaafatamte? Walaa lakkoo isaan qabu beene gaa. Fakkeenyaaf baatitti namni meeqa si gaafata? San hin lakkoo inni dhugaa. Hin lakkoo inni. Garuu ati waraqaan jaalaas nama bira gawwama jiraati gaaffiinis ta'e. Jaalalti bakka meeqatti qoodamtii jeetiin gaafadhe? Egaa mee akkuma ani gaafa kuma lamaan beekaa warri bakka lama qoodamti jees ni jira warri bakka 12 qoodamtees ni jira jee jira bakka jaalalti bakka meeqatti akka qoodamtu immoo hawaasarraa hubattamee warra jaalalti warra waa'ee jaalalaa beeku isaanirraa hubattanii jaalalti bakka meeqa qoodamti gaafii haffaa jechuudha. Carraa bareeda qabda. Jaalalti bakka meeqatti qoodamte? Bakka 12 Kudhan lamaan namaan jeenga ati hanga ati beektu jee bakka meeqa qoodamte? An jaalala tanumaan reefu siimeerraa siibsee hin ture jaalalti bakka lama qoodamtii siinjee ture. Takka ayne jaalala ijaa jira. Takka immoo jaalala onnee jira. Walaamanuu takkaa jira jechuudha. Naam lamuma qoodamti hani nam beeku. Jaalallee amma fakkeenyaaf namni jaalaluma jee akkana jeneralaayiz takka fudhachuu danda'a. Anam fakkeenyaaf gosa torba irratti qorannaa godhee acha keessa kaya jechuudha. Jaalaluma tanaa. Jaalallee amma torbattiin beekan. Torban qorannaa godheetiin jira. Amma fakkeenyaaf namoonni hedduun amma akkuma ati na gaafattetti jaalallee si qabdee ni beektiidha. Jaalala torba. Hogguun torban ibsu jaalala karaatii jira. Jaalala garaatii jira. Jaalala baraatii jira. Jaalala dharaatii jira. Jaalala namummaatii jira. Jaalala onneetii jira jechuudha. Kana keessaa kam qabameetiin jira kajuu abbaan amma namoonni hedduun jaalalaan qabamuu isaa beekan garuu jaalala torbanii nan kaasee tana keessaa tamiin akka qabameef hin beeku rakkisaadha. Rakkisaadha. Amma fakkeenyaaf namoonni tokko dhalaa bareedduun takka yeroo bira dabartu jaanii warra laaluutii jira. Jee warra laaluu jira. Tana harka qabatee osoo deemu satantan laaluutii jira.
boryooniin isiin agarree malee jee ka huyjee ganama akka malee rakkatuutu jira. Borogguu isii harkata isirra xiqqishoo meekaappiin tolchite hogguu agare ammaas tabiraa jiru. Amma namoonni akkanaa kun kaataagorii jaalala ijaa keessa ramadamanii jechuudha. Jaalalti ijaa baay'ee rakkinarrallee si buufti osoo hiixattuu amma taabbaan manaa bira jiru qalayyoo si godhe rakkina. Jaalalti ijaa akkanatti ilaaluu dandeenya. Takka takkaan akkaan ibsuu feetamoo torban kana eegatu ixeefu tuttuqi mata carraa kanaan inumaa nama ajaa'iba harkanni daawwattoota keenya waa irraa fudhadha. Amma jaalala namummaa ta jennuun namni tokko obbolummaa akkanuma namummaa kasii jaalatutu jira. Fakkeenyaaf amma anaa fi ati yoo ka fudhannu taate dhiira nuti lameenuu saayibummaa achitti jaalala namummaa wal jaalala. Namummaa jechuun bu'aa irratti kan xiyyeeffanne. Amma namoonni hedduun bu'aatu walittidha. Wanni hojii dalagan yoo jiraate waliin barbaadan. Jaalala namummaa jechuun humanitii isa jennu kana afaan Ingiliffaatiin akkanumatti namummaa kee qofaaf kasi jaalatu, kasi gargaaru, kasi cinaa dhaabbatu jaalala namummaa jennaan jechuudha. Jaalala onneedha isii jennuun fakkeenyaaf ati mee dubara tokko tokko hogguu agarte onneen tun dha kasi jettu hin jiru. Amma fakkeenyaaf dubara tokko tokko nama social media kanarra wal barru jiraame. Yeroo viidiyoo kool na dawwaltee hoggaan fuula si harke garaan dha na jiru ni jira. Amma jaalalli akkanaa kun jaalala onnee jenneeti ibsinaa jechuudha. Jaalalti onnee afaan Ingiliffaatiin namoonni hedduun qorannaa irratti taasisaniiti jira. Keemikaala mataa ifii qaba if keessaa jaalallummaa kunu hoggoo agartee qaamni kee akka nama bineensa harkee takkatti saffisaan keemikaala inni maddisiisuutu jira. Dha si'etti laafatti fakkeenya asirratti hogguun si dabalu. Michoota kalkan video call si dawaltee turti boru likkitti wajji haasawaa jettee waan wajji haasawtu akka nama gaafii nama gaafatutti qopheeffattee hogguu bira dhaytu si harkaa badeen beeku waan jettu dhabdee jechuudha. Waan jettu si jalaa bada. Ani yeroo kan na jira illee badu garuu ni bada. Hogguu bira dhaytee ni bada. Amma jaalallee akkanaa kun jaalaloonneeti. Ka jaalaloonnee keessatti ramannaa jechuudha. Jaalala karaa ka jennuun amma fakkeenyaaf namoota tokko tokkotu jira kasi hedduu malee si qofalchiisan. Komedii warroota ta'an jechuudha. Hedduu malee si qofalchiisan komediidha. Fakkeenyaaf warra akka Fayyaa Shiita kaayatee kan keessa fi mitta afaan namaa dhufu. Hogguu kararra hojii deemtan akkam si godha beektaa? Hogguu kararra hojii deemtan si qofalchiisa si taphachiisa. Asirraa kaatee hanga mana keessanitti eenyu hojii deemuu filattaati. Nama kana hojii deemuu filatta. Amma kun jaalala karaatitti isa ramannaa jechuudha. Ka baraa fakkeenyaaf ka jennu kana ammoo osoo kararra namoota lama wajjin baratu jechuudha. Qabxiidhaaf jaanii walitti hidhata uuman. Amma fakkeenyaaf barattuun takka barataa tokko tabaraa jaalachuu dandeessi. Maaliif qabxii irraa harkachuudhaaf jecha jettee jechuudha. Likkitti janajjantee 2012 kana keessa kutaa 10 maatirika dabartee 2013 keessa tokko tamaarii faasti ta'e janajjanattee qabattee dabruu feete. Amma kaataagorii jaalala baraa keessatti kana. Laafa akka Fayyaa kana jabaadha jettee itti maxxante biyyeen isii. Lakki ati qoflumaaf yoo si barbaadde wayya. Ati qoflaaf yoo si barbaadde bareedaadha. Jaalala garaa ka jennu kana amma fakkeenyaaf namni tokko nyaata nyaatee waan jabaa ta'eetiitutu deebi'a. Jaalalli garaadhaa baay'ee jaalala kaanii alanii ibsama. Amma lubburraa si jaaladhee onneerraa si jaaladhee maaliiti kun kaataagorii biraa keessatti ramadamaa jechuudha. Jaalala garaadhaa jechuun nama takka erga jaalatte kan jibbine jechuudha. Hanga dhumatti jechuudha. Akkana ramadamaa baay'ee kitaabaan hedduu qopheesseetiin jira. Fixee torbanu? Fixeetiin jira. Amma torbanu himtee fixee? Fixeetiin jira. Jaalalti bakka meeqa qoodamti? Ani jaalalti bakkuma lamatti hin beeku. Jaalala imeejaatiif jaalaluma onneeti gaa. Ta'e ijaatu egaa akkanuma laaltee namni tokko akkanuma laaltee yeroo sanitti si jee wayii namni kun naatee naamin jechuu ni dandeessa. Ta'onnee immoo ta'yoomittus keessaan baane jechuudha. Yoomiyyuu jechuu isa kana inni yoo adda baatanillee bakka isaa nama sana agartanitti akka aktii waan godhuu turtan bakka itti deemtan kana guu agarte ni yaadatta nama san qaxab jettaa jechuudha. Mee jaalalti tuni bakka meeqa qoodamti mee? Jaalalti tuni limitiidha miti bakka itti qoodamtu specific taatee wanni beekamu hin jiru. Jaalalti tuni ni uumamti, hin gabbatti, hin duutilleedha, hin moofoyti, hin gabbatti abbicharratti hundoyti jechuudha. Akkasi. Kanaafuu bakka meeqa qoodamti jettee adda? Bakka specific hin qabdu. Bakka hin qabu. Amma bakka 12 qoodamti jees ni jira. Akkasuma akkaataa mataa isaarra dhaabbatee ta'e godhe malee falaasfoonni warri akkanatti bakka lama qoodamti yookaan bakka 4 qoodamti damee hangana qabdi jaamu kitaabaan dubbisee irraa argadhe illee hin qabu saayikooloojikaali yookaan gas godhus natti hin mul'anne. Jaalalti bakka meeqa qoodamti jaalalti?
بكسدي سدي بكسدي بكلام أكسب أنا فكري في اللي بفكري حاجاني في اللي حاجانا كذا يا فاهم رمادي جالا ليجا جالا يروتي في جالا لدوا ديرتي يوهان دلان يروس جالتي أكمل بيتايت قافي تنمو أكا أجايبات دينا ديفيدي جرتي خلاص داودنا نسنينجا ديرتي يروس جالتي أكمل بيتا نو بقى ديرتك زينة جالتي سايبت جيلتي يجرا مسا فكينيا فتشو جيلتي يسمبرود فني نعم قياتك ولا جرا نافي نمنسن قياتك ولا جرا نعم نمنسن أنتيفي أنتيفي نمنسن إجايونا لالي نعم جود ناتاتي زي نكتاتله نوردفا شو بيك زرينيا خيا بيك دولوتا خيا إيه بيك نانجلو ni hatarra oso hatarra dufa ogga dufe takka bilbila khiya nama rafrochu danda takammo achum gantu basakka saayiba nama gorochu danda saayiba nama gorochu ni danda achu bifasani nati hala sanirratti isa agarran gurban kun najala saachi khe najalale wani dufe zetitin yaada achu dalan takko gas jalate kam beetati mallattoolee kudha lama moo akkanaa jira shamarreen takka ila jaalachuudhaaf itti beeytu inni dura maqaa kee heddummeessitee si eeyyamti qalammadaa bakkaatti ooltu hedduu qoratti inni sadaffaadha namoota si wajjin oolanii wajjin hariiroo uumti kana shamarran irraa yaamma kun sadii kudha lama akkaan fixu feeta ama fixi darzaan adiis wantoota akkana kanaatu jira kudha lama gaanis amma beektaa hafisaa si beete irruma dibiyate hanga dandeessetti lakki naasirraa dhaaba amir chaabistii kitti guddiseetiin booda meekaappii biqilaa likkii bite dhiirtii yeroos jaalatte akkamiin beeytame dhiirtii yeroos jaalattu namnummaan jaalalti qabdeewu ija guutuun si laalu lafa laala bakka biraa faa laala ni qaqqaanfata faa hinaasa'u bakka ati jirtutti yeroo hedduu hinaasa'u jechuu geelota kee kana faa walitti shashariika bakka ati ooltu waan ati gootu kana gaafata bakka akti akkasirraa beekuu ni dandeessa ija guutuun si laalu ammas lafa faa laalaa si hinaasa'u yerummaa hojjaa soitanu jechuu saasan akti inni godhurraa yoo nama beeku taate beekuu ni dandeessa. Dhiirti takka hoggaas jaalatte akkamiin beeytame? Akkati beeytuma gizee si agarte waan haasawaitu duraa badaa yeroo ati jirtu bakka akka duraan namaa wajjin koflee taphatu san kofleen taphatu ni qaqqaanfataa minaamin. Dhalaan takka hoggaas jaalatte yookaan dubartiin takka hoggaas jaalatte akkamiin beeytame? Amaloota adda addaas agarsiifte jechuudha. Naachuraalii dhalaan ibsachuudhaaf ni ulfaata. Kanaaf amaloota isiin sigarsiisuun irra dhaabbattee yoo ati barataa taate daftara faa si gaafachuu kitaaba faa si gaafachuu fi wantoota kana kanaan si jala mammarte akkanatti